Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa keessatti dhibeen busaa hawaasa irratti hubaatii geessisaa jiraachuu dubbatu jiraattota keessaa. Jiraataan aanichaa bilbilaan maqaan isaanii Mahammad Jiilchaa ta'uu dubbatan daa'imni isaanii waggaa 3 tokko sababaa dhibee busaa irraa kan ka'e lubbuun ishee darbuu dubbatan. Waggaa 3 turte dhukkubni immoo ijoo hojjechaa dhannarra gubaa. Yeroo ammamii fira ture? Isaa baay'ina guyyaa 3 bicha. Mana qorichaa geessitanii maal isinii jedhan? Busaa jedhu qorcha horanitti kan inni uummata koora. Aanaa Qondaalaa ganda geemii gaabbaa keessatti akka jiraatan haati dubbatan tokkos daa'imni isaanii dhibee busaadhaan dhibamuu ishee dubbatu. Waggaa 3 namni maseerraa guba garaa koottee fa'aa walii gadi taasisu. Mana qorichaatti geessinee fuunee qaadama. Maal jedhan mana qorichaatti? Waan ta'u hin qaban dhimma wal waraanii deebisaan hin jedhan. Maal dhibeen isaadhaan? Akkuma gandichaatti gadifamee jira busaan ammoo jedhu. Baay'ee dhumaati. Itti gaafatamaan waajjira fayyaanichaa obbo Yoosef Tarfaasaa baatii tokko keessatti namootni 5 dhibee busaatiin lubbuu isaanii dhabuu dubbatu. Dubartiin ulfaa 2 duuteetti daa'imni waggaa 5 gadi immoo 3 jechaadha. Waliigala namni 5 busaa wajjin waan wal qabatu yeroo itti hawaasa keessaa gara dhaabbata fayyaa dhufuu dhabuudhaan amma qorichi murtaa'e dhaabbata fayyaa jira. Aanaan keenya xinnoo iskaatardiidha gararra walirraa illee faffagoodha. Kanaaf jecha utuu ogeessi bira hin gahin utuu dhaabbata fayyaa illee hin dhufin barfatarraa illee harkifannaa manaa ba'anii mallattoo kana fudhatti arganii gara ogeessaa himuu dadhabuurraa illee namoonni yerootti yaalamuu dhabuurraati lubbuun isaanii darbe jira. Ammatti garuu qorichi illee hin jira jechaadha. Daawwaan kanaaf oolu jira. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Wallagga Lixaa obbo Salamoon Caalaa bara kana keessa namootni 40,000 ol dhibee busaatiin dhukkubsachuu isaanii dubbachuudhaan ittisuudhaaf waan hojjetaa jirraa jedhan akkasitti himu. Amma keessi amma kana ol ka'e kana yaaluu qofaan overkaam gochuun hin danda'amu. Kana bira darbee duwwaatiin miidhaan inuma qaqqaba. Qorichi ga'aa miti qaqqabummaan jiru rakkina mataa isaa qabaata. Dhibee kana ittisuun kan danda'amu dhaabbata fayyaa qofaan, mootummaa qofaan, ogeessa fayyaa qofaan osoo hin taane hirmaannaa hawaasaa gahee olaanaa yoo hin qabaanne, kuufama bishaanii jiru yoo hin dhangalaafne, agooba inni qabu yoo itti fayyadamne ammallee rakkinni kun hin dabalaa jechaadha. Dabalataan kan gochuuf deemaa jirru egaa aanaa 15 tokko keessatti agoobarri hiramee jira. Carraa ta'ee qonnaalli carraa kana hin arganne. Amma fuula duratti kan itti deemuuf jennu tokkoffaa goobara hidhuudha, lammataa dhibamaa yaaluu, kuufama bishaanii dhangalaasuu, inni itti aanu immoo dhiibbaa keemikaalaati. Akka naannoo Oromiyaatti tamsa'inni dhibee busaa daran dabaluu kan sagalee Ameerikaatti himan ammoo biiroo fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisa dhibee busaa obbo Jawaar Qaasimidha. Carraaqqileen kaasee kun hojjetamaniyyuu mallattoon gadi hir'atu mul'ataa jiru hin jiru. 2014-15 wal bira yoo qabne dachaa 3 dabale baay'inni dhukkubsattoota dhibee busaa Oromiyaa keessatti 2014 keessa nama waggaa tokko keessatti namni dhibee busaatiin qabame nama 100,000 fi 98 ture. 2015tti 600 fi 59 dachaa 3 oliin dabalee jechaadha. Keeziin yookaan immoo macaatiin dhibee busaa ji'oota 3 qofa yoo ilaalle parsantaa 180 akkas ta'uun ol dabalee jira. Kun tarii veektaroonni bookeen busaa nuti irratti hojjetaa jiru kun amala jijjiirachuudhaan haala qilleensaa jijjiirama qilleensaa ho'iinsa akka addunyaatti dabalee fi haala roobaa amma yeroo ammaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru waan wal qabatudha jechaadha. Ganni dursee jalqabee yeroo arfaasaa irraa jalqabee haga ammaa roobuu jira. Roobni kun immoo adda ciccitaa roobaa kunis haala mijaa'aa uuma. Obbo Jawaar tamsa'inni dhibichaa godinaalee Oromiyaa lixaa keessatti hammaachuullee ibsanii jiru. Oromiyaa keessa aanota jiran keessa aanaa gara 117 keessatti bifa weeraraatiin haala jechuu danda'u mul'ateera. Godinaalee 16 fi magaalota 7 keessatti weerarri kun argamee jira jechaadha bara kana keessa. Kana keessa parsantaan 70 Oromiyaa lixaa irraa dhufa. Godinaalee Wallagga lixaa, Arfan, Shawaa lixaa, Jimmaa, Ilubbaabor godinoota jennu kana. Kan hafan immoo giddugaleessa Oromiyaa keessaa Shawaa Bahaa, Arsii lixaa fi Gujii lixaa gara kibba Oromiyaa keessa. Godinaaleen kun godinaalee tamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabanidha. Magaalonni akka Shashamannee, Baatuu, Jimmaa, Naqamtee jiran kunniinis warra tamsa'ina dhibee busaa olaanaa qabanidha. Dursaan garichaa obbo Jawaar bara 2015 kana keessa walakkeessa baatii adoolessaa irraa jalqabee hanga torban darbeetti namootni 172 ol ta'an dhaabbilee fayyaa garaagaraatti yaalii dhibichaa argachuu himuun namootni lubbuun darbellee jiru garuu sababoota tokko tokkoon lakkoobsi isaanii hammana jechuun rakkisaadhaa jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Hubannoo hawaasa biratti uumamu dabalatee saaphanni siree akka kennamaa jiruu fi biiffaan keemikaala farra bookee busaallee raabsamaa akka jiru kan himan obbo Jawaar qorannoo fi yaalii isaa irratti illee fuuleeffatamee hojjetamaa jira jedhan.
Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOChaa tamsa'inni dhibee busaa Itoophiyaatti dabalaa jiraachuu torban darbe keessa beeksisee jira. Waajjirichi namootni miiliyoona 1,700 ta'an dhibee busaatiin qabamuu isaanii fi aanolee gabaasni irraa dhiyaate 1,035 ta'an keessaa namootni 200 ta'an du'uu isaanii gabaaseera. Kanneen keessaa namootni du'an garri caalaan isaanii bakkeewwan itti hongeen mudate ta'us akkasuma gabaasa kana irratti eeramee jira. Naannoo Oromiyaa fi naannoo kibba lixaa Itoophiyaatti sababa dhibee busaarraa kan ka'e du'aatiin galmaa'uu kan ibse waajjirichi naannolee Gaambeellaa fi Affaar keessattis tamsa'inni dhibee busaa dabalaa jira jechuun beeksisee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.